Oke, deebinee dhufnee jirra. Paaseejii lammaffaa yeroo darbe hojjenne irraa kan hafe paartii giraamaraas isarra akka paartii lammaffaatti qabannee yaadnee jirra. Na faana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Okay, choose the best alternative and write your answers. The answer sheet on the answer sheet yaa. Gaafii tokko ofirraa eegallu. You blank to take this medicine to be free from your sickness. You blank to take this medicine maal godhu jira ajaja dabarsuu jira jechuudha gorsuu jira jechuudha qoricha kanatti hoo qoricha kana fudhatte dhukkubbii kee kanarraa yookaan dhukkuba kee kanarraa fayyuu ni dandeessa kan gorsu kun tarii doktara ta'uu danda'a fiizishaaniidha jechuudha maali amma moodel barbii kana gaafa dalaynu isaan kana wanti adda baafnu jennee jirra yeroo darbees qormaata tokko kan isa kana fakkaatu jennee kan turre bakka kana blank space gara duubaatiin waan jiru ni adda baafannee fakkeenyaaf tuu jira bakka tana eegatuun bakka san jiraatte moodel barbii jiran kana keessaa eenyu qofa ta'e jechuudha OT qofa ta'e jechuudha maaliif OT'n followed by tuudhaan yookaan tuudhaan follow taati waan taateef daan taatu fakkeenyaaf daa osoo galchine nama shawwaduudhaaf fidee kana deebiin kana ta'a jechuudha maaliif tuu ifii basii qaba ootuu ta'ee follow ta'e waan ta'eef ootuu ta'ee deemuu qaba waan ta'eef tuu ifiif qaba san booda ootuma bakka san buusa barbaachisaa jechuudha any other model verb is not followed by two except what OT dha jechuudha so the answer is what A dha jechuudha gara gaaffii lammaffaatti darbinu okay asumaan telegiraama keenyas subscribe godhaa telegiraamaas banneetti jira telegiraam san jalatti wantoota garagaraa qormaatilee garagaraa qormaata miidiis haa ta'u faayinaalaas haa ta'u qormaata gosa barbaadan kan yuunivarsiitii baay'eetis achi jalatti caanameeti kan jiru telegiraamichi gaaddisa barnootaa app jaa telegiraamichi maal jedha freshman exam jaa freshman yoo isin garsiise freshman exam ja freshman exam kunoo akkana jaa sarchi gootanii hordofuu dandeessanii qormaatilee yuunivarsiitii baay'ee achi jalatti isinii fidheetiin jira gaafilee nagaafatu barbaadan koomentii barbaadan achi jalatti illee naa koomentii gochuu dandeessanii sabiskaraayib godhaa isaas saniin na hordofuu dandeessan jechuudha itti haafofnu okay itti haafofnu gaafii lammaffaan if I were you I blank day and night kun maali conditional akkuma beekamu conditional type ta'uudha jechuudha maaliif beeyna if I were asirratti if plus verb ta'uudha jechuudha kana booda gamachaan maal ta'uu qaba present condition ta'uu qaba jechuudha would plus verb waan ta'uu qaba jechuudha would plus verb waan amataa jechuunis would plus steady dha jechuudha would steady day and night osoon si ta'eeti halkanii fi guyyaan qoodhaa maaliif boqonnaadha qabda yeroo boqonnaa qabdu kanatti maan qonne jechuudha yaani osoon si ta'e jechuun isan taane jechuudha hiika miniingiin isiimma fakkeenyaaf isii tana miniingii isii kanneen osin jedhan ani isa ta'uu hin danda'u jechuudha yookaan immoo simpili pireezentiidhaan hiikama isa ta'uu hin danda'u karaa biraatiin immoo innis hin qoonne jechuudha okay gara gaaffii sadaffaatti dabarru Toyota blank in Japan Toyotaan konkolaataa dhabaana konkolaataan Toyotaa jedhamu Japan keessatti kamte fakkeenyaaf amma gaafilee active and passive voice jedhan baay'ee wanti adda baafatamu qabu fakkeenyaaf amma Japaanitu Toyotaa kana konkolaataa kana hojjete moo konkolaataa kanatu Japan hojjete jechuudha akkasitti adda baafatta jechuudha wanni kun amma fakkeenyaaf Toyotaan kun eenyuun hojjetame jechuudhaaf deema warra Japaaniin hojjetame jechuu deema eenyutu receiverii jechuudha receiver of action eenyu Toyotaa kana receiver of action dha kanaaf gaafa receiver of action jalqaba dhufe himichi san maal ta'a passive voice ta'a passive voice jechuun present dha formii passive barreessitaa jechuudha gaafa san Toyotaa is what singular dha are made in ta'u waan ta'eef is made dha ta'a maaliif Toyotaan asitti amma singular dha ibsa Toyotaan firuma tokko ibsa jechuudha Toyotaan Japaanitti tolfame yookaan Japaaniin tolfame
amma kun inni kam jee Jaappaan tootaan tolchine osoo Jaappaan dura buute made ta'a jechuudha. Garuu tootaan dura dhufe tootaa is made by akkas jechuudha. Tootaan Jaappaaniin tolfame waan ta'eef simple presentidha. Formii paasifiitiin gaafa ibsinu is or am plus is am yookaan are plus verbisididha. Is am plus am or are plus verbisididhaan gaafa ibsamu formiin akkanaa kun maal jedhama? Passive form of simple present jedhama jechuudha. Amma are fi is fi amiin kun akkuma beekamu subject irra dhaabbanneeti. Subjectiin singular yoo ta'e is goona, subjectiin plural yoo ta'e are goona, a yoo ta'e am goona. Kun beekamaadha akkasii. Akkasitti kan deemamu ta'uu isaati. Kanaaf himicha kun passive voice dha jechuudha. Simple present formii passive ittiin gaafa barreessinu akkana jechuudha. Okay, if gaafi afuraffatti haala darbiru if you blank hard hanga asitti man beeknu jechuudha. Conditionalii gosa taateen beeknu jechuudha. Gama eega dabarre beekna. Conditional main clause kana eega dubbifne you would have scored maal jechuudha kuni you would have scored. Amma conditionalii kam akka ta'e ni beekna. Type sadiidha ta'a jechuudha. Adda baafannee jirra jechuudha. Kanaaf bakka blank space if clause kana maaltu godhu qaba jechuudha. Past perfect dhaatu gala jechuudha. Past perfect tu as galuu qaba. Akkasitti deemna. Okay, past perfect tu gala jechuudha. Past perfect haa qabu filannoon isa kamii jechuudha. A had studied, B will study, C were study. Kanaaf past perfect rakkoo namuu beekan kamii jechuudha. Had studied jechuudha. If I had studied hard namichi kun amma regret action ibsu jira. Fakkeenyaaf hima sheenaa tokko jechuudha. Qabxii gaariin hojjenne. Osoo duraan koo addee ture qabxii gaariin hojjedha ture. Amma kun meaning isii kami kan nama qodheetti sin turre simple past dhaan kan nama jechuudha. Meaning isaa simple past dhaan kan nama. Meaning ima kana osoo amma guutee barreessee fakkeenyaaf if you had studied hard you would have scored an excellent grade for this course. Course kanaaf qabxii gaarii galmeesseen ture. Osoo jee fakkeenyaaf meaning inni hima kana maali osoo hin jennu gaafate simple past dhaan kan nama jechuudha. Meaning akkanaa kun meaning conditional type 3 dha. Simple past dhaan kan nama. Meaning conditional type 2 dha. Simple present dhaan kan nama jechuudha. Kana walii galle. Okay. Qabxii gaarii sin galmeessine jabaatee sin qo'annee jechuudha kansa. Gara gaafa shanaffatti haa darbinu my uncle blank a doctor. My uncle blank a doctor. If kunillee ammallee dabalataan conditionaluma type kama akka ta'e qofa dabaafachuudha jechuudha. If he had not joined Ethiopian army. Amma kun maali conditionalii type lammaffaadha jechuudha. Conditionalii type tamii type 2 dha. Eega if clause hin gamana jira amma karaa harka mirgaa jira. If clause if he had not had mali past form of what the past form of have it amma kama mali gargaaru jirti akka barbiitti gargaaru jirti jechuudha. Gaafa main barbiin jirtu siin akka gosoota gargaarti. Gaafa ammoo kanatti fi subjectitti aantee jirtu kan amma akka verbumatti gargaaraa jirti jechuudha. Kanaaf main clause isaa maal qabaachuu qaba? Asitti conditional type 2 ta'uu adda baafne booda conditional type 2 if clause isaa gisee simple past ta'u kun ammoo maal ta'a present condition ta'uu qaba jechuudha. Would be ta'a jechuudha. My uncle would be a doctor. Doctor ani ta'a ture. If he had not joined the Ethiopian army. Yoo waraana keessatti waraana seenuu baate yookaan loltuu ta'uu baate doctor ani ta'a. Maali pirdi ni ta'a. Amma kun maali kun wanti dha jechuudha. Doctor inni imma hiikkaan isaa maali jechaadha. Inni armii ta'e jira. Loltuu ta'e jira jechuudha. Maal hin taane doctor hin taane. Silaa osoo armii ta'uu baatee duraan barnoota isaatti fufee akka nama geeti jechuudha. Barnoota isaatti fufee har'a doctora ta'a. Rigiriitiidha jechuudha. Kunillee maaliif waan hin taane tokko jechuudha. Hin taane hin raawwatamne akkanumatti sheenaa wayii tokko ibsuu jechuudha. Okay, gara gaafa jaaffatti haa buunu. Gaafa jaaffaan maal jetti? We blank the assignment once weeks ago.
Gaafilee akkanaa gaafa gartan yeroo darbees gaafilee akkanaa tokko dalaginee jirra. Weeks ago, last months ago, maal ago jennaan, years ago jennaan. Aggoon qabaannaan maal jechuudha? Blank space maal ta'uu beekne simple past. Formula gabaabaadha jechuudha. Simple past ta'uu malee takka waan innaa biraa barbaannu hin jiru jechuudha kun. Xirittira yeelloon minim xirittira yeelloomidha. Shakkii tokkollee kan hin jirre ta'uudha isaati sammii xiritaa jechuudha. Okkee gaafii torbaffaatti haa darbinu. If we hit ice it blank. Himni kun maali? Conditionalidha. Conditionalii lama fakkeenyaaf conditionalii gurguddoon type 1, type 2, type 3 tti haa qoodamanii malee conditionalii zero condition jedhamanii jira jechuudha. Zero condition jechuun conditionalii exact yookaan scientifically fact tokko gocha scientifically murtaa'e tokko gocha general truth tokko kan ittiin ibsinu conditional type keessaa kami zero condition kan jedhamudha. Amala zero condition keessaa if clause fi main clause isaatis maali? Simple present ta'uu qaba jechuudha. Simple present ta'uu qaba. If jechuun wanta kun waan dhugaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf cabbiin osoo ho'iste akkam ta'a? Generaalii akkam ta'a yoo ho'a argate jechuudha. Cabbii ho'isnaan gara maalitti jijjiiramuun isaa nafu? Gara dhangala'ootti yookaan gara bishaanitti jijjiiramuun isaa nafu. Kanaaf wanta yeroo hunda dhugaa ta'e general truudha. Scientifically fact waan ta'e kun zero conditionalii jedhama. Zero conditionalii ta'uu kan nutti hime ifiin as jiraachuun conditionalii keessa jiraachuu isaa nutti himee jira. Garuu himichi gaafa kan laallu cabbiin gaafa baqe gaafa ho'a argatu ni baqa waan ta'eef kun amma general true ta'uu isaa nutti himee jira jechuudha. Maaliin goonu will melting goonu akka karee buntanaa san simple type conditional type waan isanitti will melting jennuun jechuun wrongidha. Kanamatti wal fakkaatu isa barra jiruu fi kadaarra jiru qofa malee kan biraa rakkoon qabu. Kanaaf deebiin maal ta'a? Diita. Maaliif conditionalii zero condition jedhamutu jira jechuudha. Exactly scientifically waan murtaa'e jechuudha. Cabbii ho'isnaan ni baqaa miree beekamaadha. Wanta beekamaa akkanaa kana fakkeenyaaf if we add osoo lamaa fi lama walitti hidhaatee jettee barreessitee amma if we add 2 and 2 the result is what? 4. 4 ta'uun kun qabatamaa bakka scientifically addunyaa tana guutuu irratti 4 ta'uun isaa hin hafu. Kanaaf wantoonni kana kun generaalii yookaan scientifically factidha. Kanaaf conditionalii zero condition jedhamu kanaan ibsamaa jechuun wantoonni akkana gargaaffii 8ffatti haa darbinu. An accident has happened in the road. An accident is happened in the road. Okay, where I belong go to. Okay, gaaffii kana sirriitti hordofaa. Gaaffii kana sirriitti hordofaa jechuun barbaada. An accident has happened in the road. Balaa wantaan sun karaa irratti daandii irratti kan ta'anii balaa tasaa jettee where I belong go to report about the case. Waa'ee dhimma sanii amma kun maali? Adviceidha. Maal advice gaafachuu fi advice gochuu gorsuun ni jiraame. Gorsa gaafachuu gorsuun ni jira nama gorsuunis. Gorsuu fi gorsa gaafachuu kana keessatti shuudii fi hadbeetariinis ta'uu ni danda'a jechuudha. Ootiin garuu bilees maraa miti. Gorsa jabaa yookaan maali balaa kun balaa tasaati. Daandii irratti ta'ee jira. Gorsa jabaa barbaada. Gorsa jabaa gaafachuu yookaan gorsa jabaa cimaa strong advice kan jedhamu kan inni barbaada waan ta'eef irra caalatti moor isiin tun gorsa cimaan kennitu. Keessa balleessinee jirra. Aafi baatana kompeer goona. Bakka tanatti dubbii qaceellotti na dhaggeeffadhaa jechuun barbaada. Amma isaan lamaanuu gorsa cimaa kan nuuf ni gargaaran shuudii fi hadbeetariinis jechuu barbaadee garuu immoo deebiin isii kanaa shuudii data maaliif ka jedhu waliin ilaalla. Maaliif shuudii ta'e gaafiin kun osoo gorsa cimaa kan nuun hundaafuu barbaachisu maaliif isiin tun shuudii ta'e kan jettuuf immoo kottaa waliin ilaalla. Lakkunuudha akkana yoo fakkeenyaaf hadbeetarii ta'uu danda'u yoo foormii kanaan taa'edha. Yoo foormii W education why yookaan what jennee had jennee plus subject akkana yoo jiran what had I do faa fakkeenyaaf amma I bakka tana buufne had jennee plus better akkasii jechuu qabna jechuudha. Gaaffii laatan agartee
isin lameen gorsa kan nuuni gargaare garuu foormii ittiin fayyadamuu qabnu tokkana. Kanaaf shuudii wanni ta'uu didee isii tana wanti haadha beetarii ta'uu dhorke tana jechuu barbaadeeti. Laaltee laalama fakkeenyaaf weer goone osoo haadha beetarii kallattumaan bakka tana galchine weer haadha beetar jenne. Yoo fakkeenyaaf haadha beetarii godhuu barbaanne aayin tun eessa galuu qabdi jechuudha. Haadhii fi beetarii adda saayitee jidduu galuu qabdi jechuudha. Osoo akkasii jidduu galuu dandeesse jidduu galuu taate inni ta'a. Garuu amma foormii isaa san akkaataa inni itti silaa W education yookaan hima gaafii keessatti itti fayyadamnu san haadha beetariin hima gaafii keessa gaafa fayyadamnu haadhii fi beetariin adda saaqamee saabjektiidhaan jidduu galamaa jechuudha. Yoo akkasii jidduun saaqamtee jidduun galameen advaayisii strong ta'es kan nuuf kana kanas keessatti isin hirmaatu more kan irra keessatti hirmaatu kam jechuudha. Shuudidha jechuudha. Where should I go to report about the case? Gaafiin tun chaalenjii qabdi jechuu barbaadeeti. Foormula hanga san beekuudha. Haadhii jidduu haadhii fi beetarii adda saayitee yoo saabjektiin aayina jirti tun galte qofa W education keessatti fayyadamuu dandeenya haadha beetarii. Unless otherwise the answer is what should. Haadha binuu gara gaafiitti aanutti. Gaafii sadaffaan maal jetti? We belong to chapters from the communicative English course. Communicative English barnoota communicative English barnootuma keessan kana baanaa Ingiliffuma kana baanaa Ingiliffaa barnoota communicative English skill waan jedhamu kana waan maal goone jira jechuudha. Chapterii 2 barannee jirra. Chapterii 2 barannee benne. Ganaamma chapterii biraatiin illee nu hafee jira jechuudha. Kontiinesiidha. Ittillee fufuu danda'a jechuu barbaadeeti. Gaafii kana irrattis na dhaggeeffadha jechuun barbaada. We belong to yes. Amma kuni akka ati paastii keessaa baatu yookaan finished fayyaddu tana akka ati irraa dhaamsitu qabsi godhe maali? Bakka tanatti specific time last time ibsitu hin jirtu. Irraa dhaamsita. Filannoo sadii dhiyeeffanne. Filannoo sadiin keessaa innaan kun innaa wanti kamii present perfect tokkotti beektu present perfect jedha. Maaliif chapterii 2 barannee xumurre yoom eegalle kana dura eegalle ammallee chapterii ganaatti aanu barachuun itti jirra. Duraanuu maal jenne present perfect akkuma yeroo darbee dubbanne gochaa yeroo darbee keessa eegale riizaltiin isaa amma jiru kan gara fuulduratti illee itti fufuu danda'us jechuudha. Hanga ammattis dhaabbachuu ni danda'a fuuldurattis itti fufuunis ni danda'a. Amma kun chapterii 2 irraa barannee ganaas itti fufuu dandeenya itti fufnee chapterii 3 4 5 barachuu dandeenya jechuu barbaadeeti. Kanaaf foormii kanaan hin fayyadamnu. Fakkeenyaaf gaafa present perfect fayyadamnu already faa just faa wajjin still faa wajjin gaafa fayyadamnu kun fayyadamna subject plus gooneeti have or has plus goone tana finna jechuudha. Already tana finna just as keenya akkasitti until goone wantoota asitti daanu kana eenyu boodaan fayyadamna jechuudha. Have boodaan fayyadamna. Kanaaf foormii san hin guunne jechuudha. We are finished ni jenna. We are already finished ni jenna. Hin jennu keessaa balleessine jechuudha. Filannoo lama dhiyeeffannee jirra. Already have finishing. Indazii akkana jedhama. We maaliin follow tokko badi dirqama. Have yookaan haasiidhaan itti aanu qaba. San booda eega subjectiin asitti have yookaan haasiidhaan follow ta'e booda already jidduu have fi verb 3 galuu qabdi jechuudha. Have fi verb 3 adda saayitee already justiin untilin innaaleen wantiin akkasii sun itti dabalamuu qaba. Jara sana adda saaqee jidduu galuu qaba jechuudha. Kanaaf the answer is what? The answer is what? C. The answer is C jechuun must be C ta'uu qaba jechuudha. Okay, suma kana irratti fakkeenyaaf osoo amma fakkeenyaaf presentii inni kun fakkeenyaaf present perfect continuous osoo ta'e filannoo osoo filannoon isiin caarra jirtu tun jiraachuu baattee fakkeenyaaf yaadan keessaa balleessine isii caarra jirtu tanatti bakka maata maal goona have already finishing goone presentiin akkanaa kun innaan akkanaa kun faame present perfect continuous dha. Deebii ni ta'a. Filannoo lammaffaadha. Deebii ta'uu danda'a. Osoo filannoon perfect kana dhabne perfect lakkii dhabnee jira innee kana filannoo jechuudha. Simple past kana filannoo jechuudha. Maaliif osoo present perfect continuous hin jiru. Present perfect continuous
hima kana ibsuu ni dandeessi. Osoo jiraattee seera guuttee osoo jiraattee ni ibsiti. Fakkeenyaaf lafa fudhadhu tabarra jirtu tana yoo fudhattan osoo alreedy'n tun jidduu haafii fi finishingii tana galtee akka filannoo lammaffatti filatamuu dandeessi. Yoo waliin akka dhufan moor isaan waliin namaan kannan wal qabsiifamuu qabu jechuudha. Filannoon baa fi osoo filannoon baan sirratee alreedy'n jidduu haafii fi finishingii galee caan akkuma amma jirutti osoo jiraatee dirqama filannoon baa fi caan wal qabsiifamuu qabu jechuudha. Deebiin isa lamaanuu. Kanaaf filannoo biraa ta'uu kan danda'u pireezentii parfektii koontiineesiinis hima kana ibsuu ni danda'a jechuudha. Fedheetuma akka yaada dabalatatti kallattii hedduu ilaaluu dandeenya waan ta'eef gaafiin kallattiin hin dhufu jijjiiramee dhufuu danda'a waan ta'eef foormiidha hanga sanirraa tuqe. Okkee itti hafuufnu gaafii kurnaffaa we belong to the preparatory school in the previous year jechi previous year jechuun maal jechuudha afaan biraatiin yeroo darbe. Amma fakkeenyaaf isin barattoota fireeshmaanii barachaa jirtanii yuunivarsiitiitti bara askuulii yookaan piriippaaraatoorii jedhama akka duraanitti mana barnoota piriippaaraatoorii yookaan qophaa'ina barachaa bara xumurtan jechuudha. Namni fakkeenyaaf piriippaaraatoorii yookaan mana barnoota sadarkaa qophaa'inaa hin baratin gara yuunivarsiitii darbuu danda'a hin danda'u. Kanaaf barnoota piriippaaraatoorii askuulii xumurtanii gara fireeshmaanii kunoo barachaa jirtan jechuudha. Kanaaf gaafa gochaa keessan kana ibsitan isinumaa dhufe ibsuuf jira jechuudha. Fireeshmaanumaa barattootuma fireeshmaanii barachaa jiraniitu ambara dabreen piriippaaraatoorii xumuree jettee ibsu. Nuti heddummina ibsaa nuti barnoota piriippaaraatoorii iskuulii yookaan mana barnoota qophaa'inaa yeroo darbe yookaan waggaa darbe goolabnee xumurree. Previous year jechuun asumatti hiikkaa isaatiin afaan biraatiin beekaan nu jijjiire malee last year jechuudha. Last yeariin innaa darbee ibsiti waan ta'eef innaalee ammaa keessaa dhaamsinaa jechuudha irraa eegsigoon. Wantoota innaalee ammaa ibsan keessaa irraa balleessinaa jechuudha. Maaliif previous year kan jedhu innaa last time innaa dabree nutti ibsa waan ta'eef innaa akka darra jiru waan dhaamsinaa kan biraa innaa akka harra jiru ni dhaamsinaa. Maaliif pireezentii parfektii kun pireezentii ibsaa innaalee pireezentii tan keessaa irraa balleessine maalirra dhaabbanne previous year waggaa darbe kan jedhuun innaa dabre ta'uu nutti ibsa waan ta'eef baafii caarratti dhaabbanne jechuudha. Filannoo baafii caa kompeer goona previous year yookaan last year. Isin amma fakkeenyaaf barnoota xumurtan san duuba dabarsitanii garuu amma maal jirtan fireeshmaanii hordofaa jirtan kun last year dirqama pireezentii paastii simpilii ta'a jechuudha. Simpil paastiitu deebiita malee paastii koontiineesiin hin ta'u. Maaliif xumuraa turre xumuraa jirre xumurtan amma bakka gochicha sanganaa isinitti deebi'a. Gochicha piriippaaraatoorii iskuulii xumurtanii amma kunoo fireeshmaanii jirtan. If duuba keessanii jechuudha dabarsitanii. Kanaaf simpil paastiin gochoota koompiiliitilii xumuramee if duuba darbamee ibsuudhaaf gahee olaanaa kan qabdu isiidha jechuudha. Innaalee paastii ibsan keessaa gara gaafii 11ffatti haa buunu. My elder brother belongs to the Pino since age of 7. Gaafa gaafii waan akka siinsii foorii gaafa gartan innaan sun more present perfect ta'uu qabatamaan beekuu qabdu jechuudha. Himni kun akkam jaa obboleessi biyya guddaan waggaa 7 irraa eegalee piyaanoo taphachaa ture jechuudha. Kanaaf has played jechuudha. Maaliif has ta'e my elder kan jedhu my elder brother nama tokko ibsu jira jechuudha. Yookaan hii bakka buusuu dandeenya jechuudha. Isaan hanga kana hiidhaan bakka buusuu dandeenya. Hiidhaan bakka buusuu dandeenya waan ta'eef obboleessi biyya guddaan waggaa 7 irraa eegalee point of time waggaa 7 gaafa waggaa 7 yookaan umurii waggaa 7 irraa eegalee maal taphachaa ture tapha piyaanoo ni beektanii piyaanoo taphachaa ture jechuudha. Kanaaf deebiin daataa gara gaafii 12ffaatti haa dhufnuti. Which of the following is negative alternative sentences in simple present? Maal jechuudha? Hima simple present ta'e negative formiidhaan kan taa'e isa kamii qalmaan gadii kana keessaa? And he do not play computer games. Hin maaliin fakkeenyaaf gaafa hima negatiivii fi hima pozitiivii hima negatiivii gaafa uumnu shiin daasiidha wajjin deemuu qaba. Kun giraamaatikaalii roongiidha.
akkasumas barree yoo dabarre he not play computer game akkana hin jedhamu jechuudha. He not play is grammatically wrong dha. He fi she fan itin gaafa hima negatiivii keessatti jijjiiraman daasii hordofanii dhufan jechuudha. He does not, she does not, it does not akkas jedhama jechuudha. Yoo fakkeenyaaf 30% singulaariidhaan ala ta'e you faa ta'e you do not, they do not jedhama jechuudha. Kanaaf sabjektiin hundinuu singulaariidha. Sabjektiin hundinuu heedha. Dirqama maal hojii deemu qaba jechuudha. Daasii hojii deemu qaba. He does not play computer game. Hima kana qofaatu foormii negatiivii simple presentiiti. Bakka tana dubbadhu laal bakka tana laalladhu simple presentii foormii negatiiviitiin jiru qotee kamiyya. Fakkeenyaaf carraa jiru kun maal jechuudha. Simple presentii osoo hin taane presentii continuousii foormii negatiiviitiin jiru jechuudha. Kanaaf deebiin taane jechuudha baateeti. Gaafii 13ffaan gara gaafii 13ffaatti yoo dhufne kanaaf inni kun presentii continuousii foormii negatiiviitiin jiru waan ta'eef hin ta'u. Daadha jechuudha deebiin daadha innee turre. Gaafii 13ffaan my brother had not seen me for many years. Waggaa hedduudhaaf obboleessi koo nan argine. When I belong him last month. Tokko more present perfect fi simple past wal qabatanii hojii deemu. Foormii kamiin bakka tana weelii fayyadamuudhaan bakka tana weelii faa fayyadamuun yoo bakka tana weeliin buute more freshmaanii gaafa freshmaanii hedduun jirutu malee yoo yaadatan gaafa haaskuulii faa barattan weel bakka tana yoo godhe bakka tana continuous verbiidhaan follow godhuu qabna jenna. Yoo inni gamanaa simple presentii ta'e haduu weelii aansee dhufu maaliif weeliin long action jaan follow taate waan taateef yoo gamanaa simple presentii ta'e weeliin bakka tana dhufte ha weelii duuba weelii follow godhee dhufu presentii continuous ta'uu qaba. Yoo bakka tana immoo simple past ta'e inni bakka tanaan dhufu immoo past continuous ta'uu qaba. Waan akkasiitti jira jechuudha. Gamanaan illee past continuous ta'e asiin illee past continuous ta'uu ni danda'a. Garuu weeliin bakka tana jiraannaan verbiin jechuun innaan itti aanee dhufu continuous tense ta'uu qaba jechuu barbaadeeti. Okay, akkasuma jechuufi kun amma innaa darbeefi jechuun simple past fi present perfect gaafa wal qabsiifnu foormiitti wal qabsiifnu jechuudha. My brother had not seen for many years. Waggaa hedduudhaaf inni nan agarre when I belong him last month. Maal goona jechuudha. Bakka tanas simple past goona jechuudha. Verbiituu qofa bakka tana godhuudha deebiin. Verbiituu haa ta'e kami. A meet was meeting, have met, will meet. Meeting verbiituu met qayyoo verbii waan yoo ta'u meetiin ammoo tokko irraa dhaamsine tokko qofa irraa balleessine verbiituu ta'a. Kanaaf meetiidha jenna. Okay. Faana bu'aa like, subscribe, share naaf godha jechuun barbaada. Telegiraamii keenyaas hordofuun dagatina. Gaafilee koomentii qabdan yaada qabdan naaf kaa'aa koomentii jala naaf kaa'aa jechuun barbaada. Itti haafufnu gaafii itti aanutti yaa darbinu. Gaafiin itti aantu kana jetti. Gaafii 14ffaa. My family blank if he stopped smoking. Amma hanga bakka ifii geenyutti waan taate danbeenu. Amma eega ifii he stopped smoking jenne booda maal ta'uu beekne conditionally ta'uu beekne tokko. Conditionally ta'uu eega beekne taayipii kamennee itti baafannaa jechuudha. Conditionally taayipii ta'uudha. Okay. Maaliif asiif verbiituu. Ifiin yookaan if cloosii keessa past formiidhaan fayyadamne jechuudha. Simple pastiitu jira jechuudha. Akkasi. Kanaaf gamana maaltu jiraachuu qaba? Woodii taqabdu woodii verbii would be placed jechuudha. Akkuma will be placed hin taatu. Would be placed. Asuma waan tokkoon si yaadachiisuu barbaada. Fakkeenyaaf maaliif smoking jenne verbii tanaatu stopped kan jettuun verboonni kanaa kun stopped jedhamu kun maali? Jarandiidhaan follow ta'a. Jarandii jechuun verbii ing irraa qabdu. Smoking hin tajaajilu amma verbiidha garuu akka maali gargaaraa jirti akka naawunitti gargaaraa jirti. Osoma fakkeenya bakka maaliif akkas jechuu isin maaliif gana jechuu barbaade osoo fakkeenyaaf bakka stopped jee tana wanti
goofaa ta'e wanti haa ta'u mee wanti fa'aa haa ta'u wanti yoo jenne wanti ta barbaadu tana jechuudha. Wanti akkanaa tana osoo ta'e dirqama maaliin folootaa infinitiividhaan folootaa tuudhaan jechuudha. Gaafa san wanti tuu smoke jenna malee smoking hin jennu jechuudha. Verboonni jarandiidhaan hokkuma jiran jechuudha. Verboonni akkanaa verboota jarandiidhaan folootaan verboota immoo infinitiividhaan folootaan deemee jira jechuudha. Hima kana karaa biraa hin dubbatu dandeenya. Osoo wanti bakka tana buufne wanti tuu smoke jenna malee smoking hin jennu. Akkasii yaadachiisumaa fi yaadannoon gaariidha jeetuma itti hafuun gara gaaffii 15ffaatti dabarnu. Kun kanaaf gaaffiin sii taatee deebiin conditional type ta'uudha. Gaafa 15ffaa if 15ffaan you will catch the bus kaachii san baasii san dhaqqabuu dandeessa argachuu dandeessa jechuudha. Si duratti hin bahu jechuudha. If you maal taate if you belong early in the morning yoo ganamaan deemte maali conditionally type tokkoffaadha. Maaliin beekna will plus catch verbi waanidha jechuudha. Kun conditional type waan ta'u nutti hima. Kanaaf dirqama asittis maal ta'u qaba if you will leave ganamaan yoo imalte yoo ganamaan baate ganamaan karaa buufata konkolaataa yoo deemte baasiin sin darbuu jechuudha jechuun beektaa. 16ffaa I don't feel a good today. Gaaffii 16ffaan akkana jedha. I don't feel good today. Arroo miira gammachuu hin qabu. I blank I have chronic headache. Mataa dhukkubbii cimaan natti jira. What should I do? I think maal godhuu deema? Advice gochuu deema. Gorsuuf deema jechuudha. I think you belong to take a painkiller. Hordofii gaaffii tana sirriitti akkuma reefus jenne gaaffiin tana fakkaatu reefus of jennee jira jechuudha. Gaafa bakka blank space duuba tuun akka jirtu eenyu qofaatu deebii ta'enne awutii malee wanni biraa takka hin taatu. Takka ittiinis deebii hin taatu. Takka ittiinis deebii ta'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf awutiidha taati. Maaliif tuutu bakka tana jira. Foorumii kanaan gorsuu danda'u yoo awutii bakka tana galche qofa. Yoo tuu tana bakka tanaa kaase immoo tuu bakka tanaa kaasee amma fakkeenyaaf tuu bakka tanaa kaasee tuu isii tana bira fidee isii tana bira tuu jee tuu bakka tanaa kaasee jira mire oggusan deebiin daataati. Isin galeedha yaadni kiyya isin galee een shuur jettee biin haad beetar jettee siin ammoo ootuu jettee biin ammoo ool yoo jette tuun bakka tanaa yoo haqamte jechuudha. Yoo haqamte tuun tun osoo bakka tana hin jirtu taate deebiin tunis tuu biraa qabaattee deebiin tana taati. Garuu amma tuun achi jirtu limit nu goote nu daangeessite akka nuti eenyu qofa filannu nu goote akka nuti ootii qofa filannu nu goote. Kanaaf deebiin ootii dha jechuudha. Gaaffii 17ffaa if you belong exercise regularly your health will significantly improve. Tunillee deebitee dhufte conditional type waanidha. Conditional type waanidha. If conditional type waanidha waan ta'eef if will kun shakkii tokkollee hin qabu. Duutaa maaliif daas hin ta'e fakkeenyaaf maaliif daas tana ta'uu diti bakka tana yuu tana waan ta'eef osoo bakka tana if shii goone shii osoo jenne hii osoo jenne osoo bakka tana shii yookaan hii jenne osoo if hii bilaanki jenne maal ta'a tana ta'a. If yuu waan jeef zee yoo jee yuu yoo jee maal ta'u jechuudha verbii tuuduu ta'a jechuudha. Daasii haa ta'uu danda'u osoo bakka tana hii fi shii ta'eeti. Hanganuma shakkiin qabu kun conditional type tokkoffaadha. If clause fi main clause ni simple present ta'uu qaba. Kanaaf duudhe ta'a jechuudha. Gaaffii 18ffaa if you mix salt with water maal jechuudha? Zero conditionalidha. Gaaffii reefuu wajjin wal fakkaatti jechuudha. If you heat ice kan jettu san cabbii yoo isni ta'e jettu san ni bayti taree jettu san jechuun tunillee akkasuma zero conditional jechuudha. Zero conditionaliin main clause fi if clause ni simple present ta'uu qaba jennee turre. Simple present ta'uu qaba inni simple present qabattee jirtu shakkiin qabdu tanuma qofaa'u. Maaliif tun paastiidha qabattee jirti tun fiichariidha tunis fiichariidha waan ta'eef deebiin dissolvita. Fakkeenyaaf fudhadhaa mee ilaala mee hima kana ilaala. If you mix salt with water amma fakkeenyaaf mee isinummaanu
ashaboo wayii tokko fuutanii bishaanitti gaafa naqxan akkam ta'e ashaboon maal ta'a disolvii ta'a ni gulgulama. Kun amma jeneraal tiruudha. Ameerikaas deeyitee yoo bishaan fuutee ashaboo wajjii walitti dabalte inuma gulgulama. Iddoo feetetti illee inuma gulgulama. Kanaaf jeneraal tiruudha saayintifikaalii faaktii ta'e jechuudha. Kanaaf zeeroo koondishinaaliidha. Gara gaaffii kudha lafatti haa darbinu mee. The government blank $1 million for industrial park in previous years. Kuma reefuun tana dubbanne previous years qabxii takka wayii nutti himte jechuudha. Previous years akka nuti ennaa tana keessaa limit goonu nu gorsuu jirti jechuudha. Amma dirqama maal ennaan bakka tana galu maal jechuudha. Waggaa darbee akkas godhe mootummaan amma fakkeenyaaf $1 million doolaara miliyoona meeqa industrial parkiidhaaf yookaan paarkii industiriitiif ramade. Yoom ramade? Yeroo dabree ramade. Waggaa dabre. Bara dabree ramade jechuudha. Bara dabree ramade. Amma mootummaatu $1 million tana ramade moo osoo $1 million fakkeenyaaf ammatti dura deebii tana murteessinaa. Deebiin isii tana maal taate imma investir taate. Maaliif investir taate? Yeroo darbee yookaan waggaa dabree laast year akkuma reefa osoo jenne san laast year industrial doolaarii haa ramade jechuudha. Doolaara hedduu paarkii industiriitiif kan ramade bara dabre bara naamiti jechuudha. Previous year nutti himee yookaan laast year ramade saniif deebiin kana taati. Fakkeenyaaf osoo fakkeenyaaf the million of dollar doolaarii tanarraa dhiiseet illee million of dollar ta'e deebiin maal ta'a? Laal the dollar osoo ta'e the dollar jee blank government for what industrial park in previous years osoo jeema fakkeenyaaf maal ta'a paasiivii ta'e jechuudha. Maaliif doolaara kana eenyu ramade governmentiin egaa sitti as dabarte governmentiitu doolaara kana ramade waan ta'eef doolaarri governmentiidhaan ramadamee bara dabareennaan jechuudha. Biita osoo kas ta'e deebiin biitaa jechuudha. Amma garuu active voiceidha. Passive miti active voiceidha. Kanaaf mootummaan ni ramadee yennaa jechuudha. Yoom ramadee bara dabre. Akka nuti investir goonu kan dirqisiise previous year kayyattu. Completely darbee ture jechuudha. Gaaffii 20ffaa fi isa dhumaatti yaa darbinu. We have been in this university blank June maali point of time dha. Achirraa kaasee jenna malee hanga June ittiin jennu. Kanaaf seensi kun shakkiin qabu namoonni beekaa seensii fi fooriin present perfect wajjin irra caala kan fayyadamnu isaanii hanga June yookaan wata bajjii dhufutti wata bajjii irraa kaafne yuunivarsiitii kana keessa barachaa jirra yookaan yuunivarsiitii kana keessa jirra jechuun jira. Yoomirraa kaasan wata bajjii Juunirraa kaasanii asuma keessa barachaa jira barattoota kanaatu kana hin jee osoo fakkeenyaaf foorii ta'uu danda'u osoo bakka tan amma fakkeenyaaf hanganuma jijjiiree laal eeyyiir osoo godhee emmoonsi osoo godhee siriimoonsi tuumoonsi osoo godhee maal ta'a deebiin foorta garuu amma point of timeidha. Wata bajjii irraa eegallee asii barachaa jirra jechuudha malee fooriin ta'u. Foorii haa ta'u yoo length of time yookaan period of time ta'e qofa galatoomaa jechuun barbaada. Like share naaf godha. Na jajjabeessaa na faana bu'aa jechuun barbaada. Telegiraama keenya subscribe godha. Koomentii barbaadan jala naaf kaayaa. Barnoota haala kanaan nu barsiisi kana osoo nu hojjettee kan jedhu hundi naaf gaafachuu dandeessanii. Yeroon qabutti waa hundaan isin gargaaruuf qophiidha. Nagatti na jiraadhaa jechuun barbaada. Galatoomaa.